Tolee kabajamoo jaallatamoo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'eetu isiniin jecha guyyaa har'aa kana oduu baay'ee nama gaddisiisu baay'ee laphee namaa cabsuun qabadhee isinii dhufe baay'eetti jechuudha. Oduu kana afaan amaariffaatiin kan darbeedha jechuudha televezyiinii ABS irratti yookaan yuutuubii isaan irratti jechuudha kan baay'ee laphee namaa cabsu haamilee namaa buusudha jechuudha. Dubartiin kun maqaan ishii Mariimaa Hasaan kan jedhamtu yoo taatu akka horiititti guyyaa 17 marga kan nyaatte akka dubartii biyya baate tokkotti waggaa 17 biyya ormaa kan turte akkasumas deessee guyyaa 13tti baqattuu taate kan argamtedha. Seenaan dubartii kanaa seenaa baay'ee garaa namaa nyaatudha. Takka namni akka horiitti marga nyaateen beeku takka dubartiin deessee guyyaa 13tti iddoo ciiftu, iddoo boqattu, iddoo kunuunfamuu qabdu kaatee marga nyaachuu ishee ageenyes hin beeknu. Guyyaa tokko keessatti maatii ishee, firoottan ishee kan jaallattu, kan itti dhiyaattu, obboloota ishee, abbaa ishee, namoota maatii 13 guyyaa tokko keessatti kan dhabde, guyyaa waggaa 17 dafqitee dadhabdee walitti kan qabatte qabeenya ishee guyyaa tokko keessatti amma libsuu jaatti kan dhabde seenaa baay'ee laphee namaa nyaatu. Baay'ee haamilee namaa tuqu baay'ee kan namatti dhaga'amudha seenaan dubartii kana ragee obboloota koo. Egaa dubartiin kun Mariimaa Hasaan jedhamti jechuudha. Nageenya biyya keenyatirraan kan ka'e nama rakkinni gidiraan guddaan irra ga'eedha jechuudha. Biyya keenya keessatti iddoo baay'eetti egaa akkuma beektan nageenyi baay'ee booraa kan turee fi biyyi keenya waggoota hedduudhaaf baay'eetti jechuudha kan nagaa hin qabne qabeenyi baay'ee lubbuu namoota baay'ee firoota baay'ee kan dhabneedha jechuudha. Nagaan baay'ee barbaachisaadha saba biyya tokkootiif jechuudha. Dubartiin kun biyya Itoophiyaa dhalatte keessatti jechuudha. Akkasuma naannoo Wallaggaa keessa jiraachaa kan turteedha. Guyyaa tokko keessatti maatii ishee 13 hin dhabde. Yeroo kana dubartiin kun deessee nama guyyaa 13 turte. Egaa duddi isheellee kan hin jabaanne, daa'imti isheetillee baay'ee bicuu kan taate, qabuudhaaf kan nama dhibu, hammachuudhaaf kan nama dhibu, yeroo itti qilleensi akka hin argine, bubbeen akka hin xuqne daa'ima kanaaf kunuunsa godhamuu qabu. Isheedhaafillee yeroo itti gadi baatee aduu hin argine yeroo itti kunuunsi guddaan isheedhaaf godhamudha. Haa ta'u iyyuu malee obboloota koo dubartiin kun yeroo kun wanti gaariin kun ta'uu fi qabutti baqattuu taate argamte jechuudha. Seenaa baay'ee garaa namaa nyaatu hunduma caalaa deessee guyyaa 13tti baqattuu ta'uun ishee baay'ee laphee namaa cabsa. Kana irraa immoo dabalatee dubartittiin kun maatii ishee maatii 13 otuma ilaaltuu dhabuu jechuun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akkamitti oolte, akkamitti raafte kan jedhu ajaa'ibaa fi dinqii waaqayyooti inni kun jechuudha. Waaqayyo oolchadha of kalchaadha obboloota koo. Dubartiin kun dubartii fiiguufillee duddi ishee hin jabaanne, dhiigni isheetillee dhaabachuu dhiisuu kan danda'u baay'eetti ganaa dubartiin kun dhagni ishee akka haaratitti ijaaramaa yeroo jirutti jechuudha. Egaa warri jabina qaban, warri humna qaban, warri baqatanii ba'uu danda'an kan biraa turani garuuyyummoo dubartii kanaaf waaqayyo humna ta'e akkamitti akka ishee baasedha jechuudha kan hubannu obboloota koo. Dubartiin tokko deessee guyyaa 13tti duddi ishee waliin qabatu. Duddi ishee baay'ee laafadha. Baay'ee fiiguu hin dandeessu. Baay'ee dhaabachuu hin dandeessu. Waan baay'ees hojjechuu hin dandeessu. Dubartiin kun garuu deessee guyyaa 13tti baqattuu taate akka horiititti akka sa'aatitti yookaan akka holotaatitti nama guyyaa 13 fi yookaan torbee lamaa fi nama marga nyaateedha jechuudha. Guyyaa 17 dhiifama. Guyyaa 17f marga nyaachuu jechuun egaa ilmi namaa takka marga nyaatee arginee hin beeknu. Raafuudhaa gaafa nyaannu duwwaasaa miti kan nyaannu akkamitti akka raafuu nyaatamu hin beektu jechuudha. Dubartiin kun garuu marga nyaachuu jechuun ammam akka namatti dhaga'amu, ammam akka haamilee namaa buusu gurra namaatti illee haaraadha jechuudha. Kanarra kan darbee waggaa 17 biyya Arabaa kana keessa hojjechaa kan turte Saawudii, Dubaayii fi Beeruutiin nama hojjechaa turedha jechuudha. Dubartiin kun jireenya koo fooyyeffadhaa, ijoollee koo wajjin jireenya gaariin jiraadha jettee waggaa 17 biyya Arabaa keessa hojjechuu jechuun egaa ammam akka namatti dhaga'amu geessifadheera nageera jettee gara biyya isheetti deebite. Hoteela mataashii, mana mataashii, gaa'ila mataashii yeroo dhaabattee yeroo baay'eedhaaf eebba taate baay'eedhaaf haadha taate jirtu keessatti egaa obboloota koo wanti dadhabdee ishee waggaa 17tti gatii kaffaltee fidde kuni sa'aatii tokko waan hin guunne keessatti amma libsuu ijaatti dhabu jechuun ammam akka namatti dhaga'amu
Ammam haamilee namaa akka buusu egaa isiniyyuu iddoo ishee taatanii yoo ilaaltan baay'ee namatti dhagahama. Dadhabbiin waggaa tokkootiyyuu gaafa badu ji'a tokkootiyyuu gaafa dhabnu ammam akka nu quuqu. Dubartiin kun garuu jireenya oo'ee keessaa jireenya mataa ishee keessaa baatee har'a karaa irratti harka namaa ilaalu jechuun mana iddoo raftu dhabdee mana namaa akkasuma dallaa namaa akkasuma karaarra buluu jechuun ammam akka namatti dhagahamu ammam haamilee namaa akka buusu baay'ee laphee namaa kan tuquudha obboloota koo. Maatii ishee maatii jaallattu fira aantee fira dhiyoo ishee abbaa ishee obboloota ishee oduu ijaan ilaaltuu dhabuu jechuun baay'ee kan namatti dhagahamu baay'ee haamilee namaa kan buusudha jechuudha obboloota koo. Waaqayyo gooftaan maatii keessan gadda akkanaa yaa oolchu waaqayyo waaqa jiraatan balaa akkanaa isinirra haa qabu obboloota koo. Waan baay'ee suukaneessaa gadda baay'ee suukaneessaa guutummaa bara jireenya ofiititti irraanfachuu fi dagatamuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Waaqayyo jajjabina isheef haa kennu ishee haa dagachiisu. Maaliif akka ishee oolche maaliif akka ishee baraare kan humna qaban fiiguu kan danda'an baqatanii ba'uu kan danda'an otoo jiranuu dubartiif fiigullee hin dandeenye kuni jechuudha. Akkamitti akka isheen oolte waaqayyo qofatu beeka malee namni herreegee bira gahuu hin danda'u. Waaqayyo garuu oolcheera. Waaqayyo oolchadha. Waaqayyo oolf galchaadha. Waaqayyo waan oolittiin jedhee oolchuu hin danda'a obboloota koo. Daa'ima ishee daa'ima guyyaa 13 baqattee ooluun ishee isumarra darbitee guyyaa 17 fi marga nyaattee akkasuma karaarra bulte egaa kan hunduma keessatti namni karaarra bulee hin beekne, namni rakkatee hin beekne, namni kadhatee hin beekne, namni jireenya ho'aa keessaa qorratti qullaa ta'uutti gaafa ba'u wanti baay'een haaraa namatti ta'a. Kan hundumaa dandamatte dubartiin kun har'a akka isheen jiraatte dhugaa baatu kan godhe waaqayyoodha malee nama miti jechuudha. Gargaarsi waaqayyoo oolchuu waaqayyoo dinqiidha obboloota koo. Waaqayyoo guyyaa rakkinaatti dhugaadhuma oolchadha of galchaadha. Waaqayyo bichaatu dubartii kana oolche malee humni ishiin ittiin oolte jabinni ishiin ittiin oolte hin jiru. Waaqayyo gooftaan isinaa oolchu obboloota koo. Waaqayyo lafa rakkinaatti lafa qabata namni qabata hin qabnetti waaqayyo qabata isiniif haa ta'u. Seenaan dubartii kana baay'ee garaa nama nyaata. Dubartii kana gargaaruun dubartii kana wajjiniin ta'uun anaaf isinirraa hin eegama obboloota koo. Nuti fira keetii nuti siif jirra jechuun nurra jira. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Inni mana isheerra ga'e inni jireenya isheerra ga'e isinirra hin ga'ini tokkoon keenya firoottan keenyarrayyuu hin ga'ini. Waaqayyo gadda akkanaa isinaa oolchuu boo'icha akkanaa isinaa oolchuu salphina akkanaa isinaa oolchuu obboloota koo. Jireenya har'a qabdanitti waaqayyoon galateeffadha. Waa'ee maatii keessanii waaqayyoon galateeffadha. Guyyaan borii kan eenyu akka ta'e hin beeknu. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama. Waaqayyo jajjabinaa kennuuf dubartii kanaafis obboleettii keenya